akkaataa fageenyumatti biyyatti dhalatan yookiin immoo gandatti dhalatan akka nama xiyyaara gubbaa gadi daawwachaa jirutti haala asirratti argaa jirtan kanaan daawwachuu dandeessan yookiin immoo ofitti zoom gochuudhaan ilaaluu dandeessan isin barsa qe'eetti dhalatan magaalaa teessa magaalaatti guddatan mana keessanillee jechuudha bilbiluma keessan fayyadamuudhaaf googil irratti jechuudha haala asirratti argaa jirtan kanaan daawwachuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwatan kiyya waan kana kan baay'ee argeetti faatu viidiyoo kan laayik sheer gochuun haa ta'u. Fayyada daawwatan kiyya aappii tokko bilbila keessanitti gad buufachuu isin barbaachisa aappii kana gad buufachuudhaaf as googil kroomii keessan keessanii galtanii achi booda bakka sarchii irratti tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii irratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis achi booda michuu joobis kajuu jalaa rasanii baasirratti tokko kilikni gootu ammallee asirratti michuu joobis.com kajuu kanarratti tokko kilikni gootu ammallee haala kanaan sitti fitaa asirratti ta'e kooni sarchii irratti tokko kilikni gootu bakka sarchii irratti qubee gaa raa barreessan achi booda sarchii fuuldura hanti kilikoo sarchii gootu ammallee haala kanaan suuraa kana fitaa suuraa kanarratti tokko kilikni gootu achi booda aappii gad buufachuudhaaf suuraa oltaa deemtu oltaa deemtu manuma achi booda dhumarratti qalamatii madaan kan barraa aappii as tuqaa buufadhaa kan jalatti daawulood kan jetturtii daawulood tan tuttaniiti aappii kana bilbila keessanitti gad buufatanii hayya daawwatan kiyya aappii gad buufatanii egaa kaatanii aappiin kun haala kanaan seeban amma asirratti bakka sarchii kanarratti jechuudha maqaa qe'ee daawwachuu barbaadan yookiin magaalaa ganda daawwachuu barbaadan ni barreessanii achi booda sarchii gootanii achi booda haala kanaan isinii fida yeroo inni haala kanaan isinii fida asirratti 3D kan jettu ni jirti jechuudha lakkoofsi 3 fidaan jechuudha asirratti tokko kilikni gootanii achi booda kun haala kanaan akka nama xiyyaara gubbaa gadi daawwachaa jirutti itti dhiyaate ofitti zoom gochuudhaan daawwachuu dandeessan jechuudha bakka barbaadan irra deemtanii qe'ee keessan mana keessanillee jechuudha bakka barbaadan.